booda ka'ee maal kitaaba Maameen kun nutti amantii dhabu. maameen nutti taa'e moo Maamee haasa'u. Joorji. Hundi keessan biyus qabadhaa maameen haasa'u. Maamee dubbadhu. Wallahi ani wama daddaa kanatti natti dhagahame waa biraa miti maal tokko sii galee qalbii keessaa si baasa wanta kana. Ani immoo qalbichuma jaaladha. Gabbasharan innaa kanaaf Galee maamee. Ammallee qal'atuma jirta barbaadu. sammuu koo keessa deemee deddeemee waan nuti akka yaadu godhee. Dhageeffadhaa jechuudhaan sa'aatii namni gandummaadhaan jechuudhaan wal ilaalee maal jedhee hundinuu walirratti qofa xiyyeeffatee gaafa hunda'uun sa'aatii tiiktookii kanarratti bakka dhiisee jechuudhaan Oromoorraa keessattuu Oromoodhuma tiiktookii irra jirurraa jechuudhaan akkan eege akka yaade sanaa miti sa'aatii dhume keessan dhufe silaatu akka duriitiin maan beektani sunu. Inna sa'aatii dhume wanti hundinuu namni irraa gaggalee akkuma iluun sila jedhaa ture sana keessan dhufe carraa ta'es immoo sa'aatiin amma dhufe kun immoo namni hundinuu
لا